Ashama harkaa fudhee jaallatamtootaaf kabajamtootaa Kamal Miidiyaa jalatti argamtan nageenya koo bakka jirtanutti sinaa qaqqabu siniin jecha egaa hundi keessan guyyaan har'aa guyyaa addaati jechuudha. Keessumaa addatii gara kanatti qabadhee dhufeetan jira. Isas immoo asirratti wantoota tokko kan waliin ilaalu ta'a. Isin immoo share, subscribe gootanii hiriyoota keessan biraan ga'uudhaaf qophii ta'uudha jechuudha. Hundi keessanuu subscribe gochuu akka hin daganne. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Wantoota tokkotu jira jechuudha. Isaanis maalinni yoo jettanii waan barbaachisoo ta'an waa'ee dogongoraa irratti xiyyeeffanneeti jechuudha. Dogongorri kun namoonni dogongoru nama akkamiiti? Namoonni hin dogongorre nama akkamiiti? Kana adda baafachuu barbaanne akkasumas akka isin adda baafattanii waliif share gootan barbaanneeti. Namni dogongoru nama hojii hojjetu moo nama taa'u? Namni gufuun dha'u nama karaa deemu moo nama iddoo tokko taa'u? Mee maal jetta? Keessumaa keenya qabadhee dhiyaaduu jira kana kan nuuf qoodu ta'a jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaaf kabajamtoota miidiyaa kana jalatti argamtan akkam jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Tolee kaarras immoo sagantaa addaa kan ta'e qabannee dhufnee jira. Hundumti keessan yaadaaf qalbiin akka hordoftan abdii guddaa qabna. Hundumti keessan iyyuu like share gochuudhaan akka hordoftan abdii guddaa qabna. Egaa akkasumas immoo nam tokko addunyaa kanarratti gad dhufe ni dogongora. Dogongorri isaa waan jiru nam tokko fakkeenyaaf hiriyaa tokkoon qaba. Hiriyaan qabu sana waggaa dheeraa wajjin hin jira. Waggaa dheeraa wajjin hin jiraadhe immoo waggaa hedduu jechuudha. Guyyaa tokkotti hiriyaan koo sun dogongoruu danda'a bira wanta tokko hin jalaa balleessuu danda'a. Waggaa dheeraa wajjin hin ture guyyaa tokkotti inni wanta sana balleesse wahii ishee sana jechuudha. Guyyaa tokkotti inni balleesse sana duwwaadhaaf dogongoree baqayyoon isin balleessanaaf aaree dallane bakka baay'ee tokko itti aaree ittiin cite jechuudha. Inni sun baay'ee dogongora guddaadha. Waan guyyaa tokkoon sana nama kamiifuu irra darbuun gaariidha. Ilmi namaa kamii dogongora gaafa dogongorus immoo dogongora isaarraa waa barata waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf ilmi namaa kamii dogongora jiruu keenya keessatti namni dogongoru nama sochuu nama hojjetu nama carraaqu namni challenge garaagaraa illee wantoonni garaagaraa rakkinni garaagaraa wanti ni mudatu nama kamiiti nama yeroo kamiyyuu hojjetuu fi nama yeroo kamiyyuu deemuudhaaf gara fuulduraatti tattaafatudha jechuudha. Kanaaf namni tattaafatu immoo nama mul'ata qabu nama kaayyoo guddaa qabu jechuudha. Nama bal'isee yaadu nama of jijjiiruu barbaadu nama illee maatii isaallee jijjiiruu barbaadudha jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu kaane goddunyaan keenya dogongoree jenne wanta tokko irratti dogongoree jenne sammuu keenya jeequu hin qabnu yeroo kamiyyuu obsaan wanta hundarra dabarfanne gara milkaa'inaa adeemuutu nurraa eegama. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Tolee guddaa galatoomis jechuun jaalladha. Egaa hundi keessanuu wanta kanarraa waa iddoo akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Subscribe share gootanii jechuudha. Hiriyoota keessan biraan akka geessanuu abdii guddaan qaba. Sababni isaatu ilmi namaa tokko ni dogongora. Namni dogongoru kun immoo nama taa'u osoo hin taane nama hojjetu jechuudha. Namni hojjetu eessattuu hin dogongora jechuudha. Garuu namni sodaatee taa'u hin dogongoru. Yoomiyyuu baruma baraan comfort zone keessa bakka ittiin tolle yookaan bakka isaaf hin mijanne keessa kan turudha jechuudha yeroo kamiyyuu. Kanaaf namni kamiinsaayyuu wantoota tokko dalaguuf gaafa qophaa'u sodaa of keessaa yoo balleesse dogongoree yeroo 3 yeroo 4 kufaatii ofiitti gadduu dhiisee kan milkaa'udha jechuudha. Namoonni addunyaa kanarratti milkaa'an namoota kufaatii ofiitti hin gaddine. Namni tokko gaafa kufu fuulduratti kufa waan ta'eef ka'uu danda'a jechuudha. Namni tokko gaafa kaayyoo ofii bira ga'uuf jedhu kufaatii ofiitti gadduun baay'ee barbaachisu. Dogongora ofiitti gadduun baay'ee barbaachisu. Dogongorri daandii milkaa'inaatti nama geessa. Dogongora ofiirraa baay'ee ni baratama waan ta'eef kanaaf furtuuwwan dogongoraa kanarraa waa iddoo karaa barattan abdii guddaan qaba. Hundi keessan immoo subscribe share gootanii hiriyoota keessan biraan geessanis jechuudha. Yeroo kamiyyuu nuti sa'aatii kanatti wantoota haaraa jireenya ilma namaa keessatti barbaachisoo ta'e qabannee isiniif dhiyaanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu jechuudha. Warroonni afaan Oromoo dhageessanu share subscribe godhaa isinin jechuun jaalladha. Turtii gaarii.